meena gorsi sakin sirra fudhadha meena barsiisi gummaan sirra baradha an yaada keena la hin milkaa'u taana gargaari akkan galma ga'u 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 hunda dhiisee si filadhee gaabii harka koo nan buusinii nan dhiisinii maadhaa yaanni koo hunda dhiisee si filadhee gaabii harka koo nan buusinii nan dhiisinii maadhaa barri koo na abaayisi ayyaana kee isaatu na cimsa biyyi lafaa gidiraadha maa dadhabsiisa na abaayisi ayyaana kee isaatu na cimsa biyyi lafaa gidiraadha jilba namaa buusa jireenya kooti ati nanniisini fayyina kooti ati nanniisini qajeelfamaa kooti ati nanniisini fiixaan ba'umsa kooti ati nanniisini nanniisini Yesuus nanniisini namni kan kee tasambadu sirraa barate siin alatti jireenyi mijatu baay'eetu salphate na gargaari yaa uumaa koo ati nanniisini dubbii kan kee na barsiisi isaa karaanii jireenya kooti ati nanniisini fayyina kooti ati nanniisini qajeelfamaa kooti ati nanniisini fiixaan ba'umsa kooti ati nanniisini nanniisini Yesuus nanniisini
jalqabni koof xumurri koo sumanaaf haa ta'u yeroo hundaa gargaarsi harka kee wajjin haa ta'u seerri kan kee qajeelaadha isa na barsiisi gorsa keetiin yaada kan koo fitti deebisi jireenya kootii ati nanniisini fayyina kootii ati nanniisini qajeelfamaa kootii ati nanniisini fiixaan ba'umsa kootii ati nanniisini 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 Yesuus nanniisini